Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Media team oduu waliin Anibsaa Gadaatiin dura dursuun oduu hangafoota yaa'idilee mana maree bakka bu'oota uummataa irratti gaafilee kaaniif deebii kan kennan ministeerri muummee Abiy Ahmed rakkoo nageenya biyyattiif ka'umsi guddaan ilaalcha safara keessa bahuu dadhabu jedhanii jiru. Boordiin filannoo Itoophiyaa dhaabota dhiheenya filannoo irratti hirmaachuuf gaafataniif hayyamuu qaba jedhee amana jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed. Humni waraanaa Eertiraa daangaa Itoophiyaa seenee yakka hojjete kamiyyuu hin fudhannu jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenya peejii keenya like, share fi subscribe gochuun odeeffannoo waayitaawwan akka isin bira ga'u gochuu dandeettu. Amma oduu bal'inaan. Yaa'idilee mana maree bakka bu'oota uummataa irratti gaafilee kaaniif deebii kan kennan ministeerri muummee Abiy Ahmed rakkoo nageenya biyyattiif ka'umsi guddaan ilaalcha safara keessaa bahuu dadhabudha jedhanii jiru. Yoo xiqqaate isin miseensi paarlaamaa ilaalcha kana keessaa bahaa jechuunis gaafatanii jiru. Kan kana jedhan gaafii dhimma walitti bu'iinsa tibban naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa fi godina Saba Addaa Oromoo keessatti adeemsa jiru ilaalchisee gaafataman wayita deebisanidha. Walitti bu'iinsa erga jimaata darbeetti fufee jiru lubbuun namoota yoo badu qabeenya hedduunis barbadaa'ee jira jedhamee jira. Jiraattonni humna addaa naannoo Amaaraatu qonnaan bultoota Walloo irratti lola bane yoo jedhan mootummaan naannoo Amaaraa ammoo abaa'oo shaneetu jiraattota irratti haleellaa raawwate jedhee jira. Paartiin badhaadhinaa Oromiyaa ibsa wiixata galgala baaseen hidhattoonni mootummaa Amaaraa namoota nagaa irratti yakka waraanaa raawwataniiru jedhee jira. Miseensi paarlaamaa Mohaammed Hassan dhimma kana irratti wayita dubbatan lolli Oromoota Walloo irratti adeemaa jiru lola humna addaa naannoo Amaaraa fi uummataati jedhanii jiru. Miseensi paarlaamaa kun rakkoo nageenya tibbana uumame maqaa abaa'oo shanee jedhuun haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffatee adeemaa jiraachuu dubbatanii jiru. Namoonni hedduunis sababa eenyummaa isaaniitiin tajaajila yaalaa dhorkamanii mana keessatti guyyaa du'aa eeggachaa jiraachuunis eeramee jira. Maqaa abaa'oo shanee jedhuun waraanni uummata Walloo irratti adeemsifamaa jiru kun yakka raawwataa waraanaa fi dugugga sanyii sababoota sadi bu'uureffatedha jechuunis ibsanii jiru. Tokkoffaan Oromoo ta'uu isaaniitiin, lammaffaan Muslima ta'uu isaaniitiin, sadaffaan qaamolee finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessa jiran Oromoota Walloo qabdiitiin qabiinsa fedhii isaanii raawwachiisuuf uggura irratti raawwachaa jiraachuu jedhamee himamee jira. Mootummaan federaalaa qaama nageenya walaba ta'e naannichatti bobbaasuun rakkoo gahee akka qoratu jechuunis gaafatanii jiru. Miseensi mana marichaa kan biraa aadde Aaminaa Idris gama isaaniin uummata obbolaa nagaa waliin jiraachaa turan burjaaja abaa'oo shanee jedhu itti maxxansuun dhumatti cimaaf kakaafamaa ture jedhanii jiru. Dhaabbanni akka ABN naannoo Amaaraa keessa Oromoo yoo balleessine malee eenyummaa keenyaaf yaaddoodha jedhanii godina keenya balleessuuf halkanii fi guyyaa hojjechaa jiru jedhanii jiru. Humni addaa naannoo Amaaraa godina keenya keessa adda kaleessa waliin TPLF maaster gaafan Sabahat Naggaa jiru. Miseensi mana marichaa naannoo Amaaraa bakka bu'aan yaadni nuufaa ilaalamni mana marichaa kaasan kun yaada namoota siyaasaa fi murtiilee malee dhugaa lama qabatee jiru jechuun mormeera jiru. Naannoo Amaaraa kan sabaa fi sablammoonni nagaa keessa jiraachaa jiranidha jedhan namni kun abaa'oo shaneen diina uummata Itoophiyaati kan jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed garaagarummaa sabummaa malee tarkaanfiin fudhatudha jedhanii jiru. Abaa'oon shanee Boordiin filannoo Itoophiyaa dhaabota dhiheenya filannoo irratti hirmaachuuf gaafataniif hayyamuu qaba jedhee amana jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed. Kibxata bitootessa 23 paarlaamaa irratti dhiyaatanii gaafilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf deebii kan kennan ministeerri muummee Abiy dhimmoota filannoo ilaalchisee deebii kennanii dhaabbanni siyaasaa KFO fi ABO'n filannoo irratti hirmaachuu dhabuu isaanii waan hin ilaallate irrattis dubbataniiru. Filannoo biyyaalessaa ja'affaan hedduu murteessaa ammoo qormaatas kan qabudha. Haala idileen kan geggeeffamu miti jedhanii jiru. Wanti miidiyaalee hawaasaa jedhamu yeroo ani gara waajjira kanaa dhufu
Biloogiiwwan 270 cufamanii turuun amaneera. Kan isaan qalbeessuu qaban biraa qaban dirreen siyaasaa bal'ateera. Walirraa fageenyi seensaas jira jechuun sababa filannichi hedduu murteessaa fi qormaatas kan qabudha akka jedhan ibsanii jiru. Kaayyoon filannoo kanaa filannoo dimokiraatawaa naga qabeessa paartileen hundi walqixa kan keessatti hirmaatan Itoophiyaa keessatti ta'e arguu fi kanaanis Itoophiyaan injifattuu taate yoo mo'attes yeroo jalqabaaf dhaabni biyya bulchu baga gammadde jedhee ce'umsa aangoo Itoophiyaa keessatti raawwate arguudha jedhanii jiru. Injifatus karaa seeraan malee korojoo hatuun akka hin taane kaabinoota isaanii 1,100 lakkaa'aman leenjisuu dubbatanii jiru. Yaaliiwwan hedduu gochaa jiraniin filannoon kun Itoophiyaa injifattuu kan taasisu akka ta'u abdii akka qaban himanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa dhaabota siyaasaa Oromoo filannoo kanarratti dhaaba isaaniitti morkattoota ta'uun jedhamee yaadaman ture. KFO fi ABO kan torbaanota dura filannoo keessaa bahuu ibsan ilaalchisee akka filannoo keessaa hin baane karaa walakkaa ol deemanii kadhachuu himanii jiru. Dhaabbata filannoo kanarrattis hirmaachuuf fedha qabaatanii qophii godhanii filannoo keessaa bahan ilaalchisee mootummaan karaa walakkaa ol imalee haasofsiiseera, kadhateera, deeggareera. Kanaanis karaan irratti hirmaachuu dandeettan banaadha waan ta'eef qophii hunda geessitan taanaan irratti hirmaachuu dandeettan jechuudhaan himanii jiru. Humni waraanaa Eertiraa daangaa Itoophiyaa seenee yakka hojjete kamiyyuu hin fudhannu jedhan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed. Lola Tigraay mootummaan Eertiraa fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf jedhee waamuu irratti loltoonni Eertiraa hirmaachuu fi sarbama mirga namummaa garaagaraa raawwachuu isaanii Ameerikaan dabaltee dhaabbilee mirga namummaa himachaa turteerti. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dhimma loltoota Eertiraa irratti yaada yoo kennan kun yeroo jalqabaati. Gaaffii mana maree bakka bu'oota uummataa irra dhiyaateef deebii yoo kennan uummatii fi mootummaan Eertiraa oolmaanuuf oole hin dagannu jedhanii jiru. Waraanni Itoophiyaa daangarra ture gara jiddu galeessa Tigraayitti socho'uun waliin qabatee loltoonni Eertiraa gara naannoo daangaa duran loltoonni Itoophiyaa turanitti socho'uu himanii jiru. Kanaaf akka sababaatti gama Eertiraa irraa kan dhiyaate yaaddoo nageenya biyyoolessaa qabna kan jedhan ta'uu himanii jiru. Loltoonni Itoophiyaa bakka daangaatti yoo itti deebi'an loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessa ni bahu jedhanii jiru. Loltoonni Eertiraa gara jiddu galeessa Tigraay seenuu fi yakkoota ittiin himataman raawwachuu ifatti hin dubbanne. Haa ta'u malee loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti yakki raawwatan kamiyyuu fudhatama akka hin qabne dubbataniiru. Dhimma kanarratti qondaaltota Eertiraa waliin walii arganii mari'achuuf waltajjii mijeessaa akka jiran dubbataniiru. Loltoota Eertiraa qofa osoo hin taane miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dubartii gudeedan akkasumas qabeenya saaman seeraan itti gaafatamu jedhanii jiru. Humni addaa naannoo Amaaraas lolicha kan seenee affeerametti kan jedhan ministeerri muummee Abiy humni kun Tigraayin keessaa haa bahu jedhamee kan biyyoonni akka Ameerikaa gaafatan fudhatama hin qabu jedhanii jiru. Aanaa Mi'eessoo ibiddi gaara Asabootitti guyyoottan dura qabate yaaddoo uumuun himamee jira. Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessoo gaara Asaboot irratti ibiddi ka'ee to'annoo jiraattota naannoo ol ta'ee jira. Darbee mana amantii gara sanarra jiruuf yaaddoo ta'aa akka jiru waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa ibsee jira. Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Aanaa Mi'eessoo Obbo Abdallaa Wuchee balaan ibiddaa guyyoota 3 dura eegale kun yaaddoo nutti ta'eera jedhanii jiru. Hawaasa naannoo waliin ta'uun dhaamsuuf baay'ee ifaajaa turanillee yoo ta'u dhabamsiisee jennee deemnu deebi'ee ka'a. Lafti bubbee guddaa qaba. Aduunis waan jiruuf ni hammeessa. Abidda kana kaleessa hanga tokko dhaamsan akka turan kan himan Obbo Abdallaan har'a ammoo deebi'ee ka'ee humna ol ta'ee jira jedhanii jiru. Bakki qabatees jiru gaara guddicha Asaboot guutummaa isaa wal ga'uuf jira jedhanii jiru. Fiixee gaara kanaa irraa manni amantii Ortodoksii jiraachuu kan himan Obbo Abdallaan balaa ibiddaan kun iddoo kanaafis yaaddoo guddaa ta'eera jedhanii jiru. Waa'ee iddoo amantii Ortodoksii yaaddoo uumeera. Abidda isaanitti marsee jira. Yoo mootummaan Oromiyaa fi Federaalaa helikoophteraan nuuf birmate malee humna keenya ol ta'eera jechuun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Obbo Abdallaan yeroo ammaa abiddi kun bifa haaraa ka'ee jennaan akka garas deemaa jiran kan himan yoo ta'u dhaamsuuf miti achi dhaabbachuumaaf rakkisaadha jedhanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media Afaan wajjin turtii gaarii.